waan tokko natti beekuu qabdu amantiin islaamaadha. Amantiin islaamaa lafaa fi lafee oli. Dhaggeeffadhu. Lafaa fi lafee oli. Maqaan ati gartee maqaa arabaati jettee amantii islaamaati walii hiite suni dhugaa keeti. Amantiin islaamaa ka isin itti goolabamteen nabiyyicha dhalataa araboota irraa ta'erraa. Gashimallis maalo abbo osoo beekumsan qabaanne beekamte argattanii achi dhuftanii akkam isin goonare silaa beekumsaan achi geessanii akkanatti hin bukeessitan dubbii. Mee rabbii sodaadhu namtichi guddaan Oromiyaa bulchu. Oromiyaa jechuun Oromiyaa bulchuu jechuun wallaayyuu si fakkaate jechoonni akkasii akkamitti sitti tolan sitti ulfaatu nama guddaa barati. Bakka nama guddaa jirtaa barra nama bar ulama hogganaa jiru barra qeesii hogganaa jirtaa barra abbaa gadaa hogganaa jirtaa barra hayyoota meeqa hogganaa jirtaa barra bar beekumsaanii miti barra achi dhufte irraan tana huwadhu. Kanaaf wanni jechuu barbaannu shimmee dhaggeeffadhu. Namni dura maqaa geeddarachuu qabu jijjiirachuu qabu Shimallis irraa ati. Dura Shimallis maqaa eenyuuti? Maqaa ummata Oromooti Shimallis jechuun. Kanuma naa deebisi dura. Yoo dura maqaan kee maqaa Oromoo ta'e eegasboota dura waanuma kanarraa haasa'uufillee mirga qabaachuudhaaf ati dura maqaan kee maqaa eenyuuti? Maqaa ummata Oromoo calaqqisu. Maal calaqqisa maqaan kee kun? Kana qofa naa deebisi. Takka. Lammaffaa waan tokko natti beekuu qabdu amantiin islaamaadha. Amantiin islaamaa lafaa fi lafee oli. Dhaggeeffadhu. Lafaa fi lafee oli. Amantiin islaamaa lafaa fi lafee oli. Maqaan ati gartee maqaa arabaati jettee amantii islaamaati walii hiite suni dhugaa keeti. Amantiin islaamaa ka isin itti goolabamteen nabiyyicha dhalataa araboota irraa ta'erraa alayhi salaatu wasallam nabi Muhammad ja'aniin. Nabi Muhammad ja'aniin dhaggeeffadhu. Nabiyyichi rabbii kabajaa siif qabuuf jecha ardiin habashaa ardii mootii haqaa ardii mootii namni biratti hin miidhamne je'ee mootummaa si faarsaa ture duba. Arra deebitee nabiyyicha akkasiisan yoonii fi maqaa isaa san yoonii fi gabbaatee xureessitu. Rabbii kee sodaadhuti. Maal si godhe ummanni gibira guddaa kafalu yoo Itoophiyaa keessatti shalagde namni gibira guddaa kafalu damoozni kee guddaan eenyurraa dhufu jira beetaa? Oromtoota maqaa afaan maqaa arabaa qaburraa dhufu jira damoozni kee guddaan. Mee ati ummata maqaa arabaa qabu Itoophiyaa keessaa Oromoo baasiiti. Mee akkuma Itoophiyaan fakkaattu laaltame waan tokko sidhama. Mee Oromoota maqaa arabaa qabu Itoophiyaa keessaa guurii baasi. Yoo guyyaa tokko ati mee waanuma shaayii itti dhuydu arkatte mee gaafa san gabbaatee dubbadhu duba. Dhugumaas hin jaabara. Namni gibira irra guddaa kafalu eenyu obboleessoo. Barboom isin jalaa maqaa callisnee teenyee bar eengadda Haji Adam Tuulaan aalinni guddaan hayyuun guddaan qabsaawaan guddaan du'ee bar gara rabbii fuula rabbii dabree bar miidiyaan keessan barboo baga du'ellee nuun hin jenne barbaada jechuun gadda keessan gadda keenya jechuu dhiisi baguma isinirraa du'ee nuun hin jenne bar miidiyaan keessan. Nama tokko kan kaleessa ni beetan afaan Amaaraa dubbatu siree bakka rafutti du'e Abiyyi mataan isaa gabbeeti gadda isaa gadda Itoophiyaati jee ibsate jechuudha. Arra aalinni Itoophiyaan qabdu aalimi Itoophiyaan isi Afrikaan qabdu aalima manna nama gartee islaama Itoophiyaa keessa jiru beekumsi isaa hundi wal gahee jiru jechuudha gabaabatti. Yoontan kallattii gara isaatiin takka kallattii maleedhaan directly takka indirectly jechuudha. Barattoota isarraa barattoota isaatirraa nama Itoophiyaa walitti suphuudhaan ummata sabaa sablammoota walitti araarsuudhaan
qabsoo keessatti yoo gara qabsootiin dhufte hayya duree namaati. Gara amantiitiin yoo dhufte hayya duree namaati. Garma hundaanu roga hundaan yoo dhufte nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala beekumsa gara hundaa badhaase. Guyya tokko gabbaatanii qaamni mootummaadhaa gaddi keessan gadda keenya nu hin jenne. Wallisaa gartee afaan Amaaraa dubbatuuf immoo lubbuu isaa bira dabartanii maatii isaatiif illee waa gootan. Arraan tana bar isin afaaniin dubbachuu baattan dirree baatanii nu himtanii bar. Muslimni Itoophiyaa keessa jiru akka maxxee ta'etti nu himtanii bar. Isin abbootii biyyaatiin miti jechaan jechuu baattan bilisaani haalikum. Yaani haalli keessan arrabni keessan gabbee dubbatuu baatus hojiin teessan nu himtee jirti. Waa hedduuf mataa isin jalaa qabanne, waa hedduuf callisne osoo agarruu akka naman agarree, osoo dhageenyu akka naman dhageenye. Kana booda dhugaa walitti himaa deemnaa deroo dhaggeeffadhu. Dhugaa walitti himna. Yoo nuti gartee Itoophiyaa san keessatti isinii ol akka Itoophiyaan hin kufne haga lubbuun teenya baatutti carraaqii guddaa wareegama guddaa kafelle malee wallahi nama muslimaatii gad obbo Shimallis ati akka Oromoo fi Oromiyaaf hin dalagin kana Rabbittiin kakadha duuba. Kana Rabbittiin si kakadha. Obbo Shimallis garaa keetiif hojjechaa jirta malee angoo keetiif hojjechaa jirta malee Oromoo fi Oromiyaaf maal goote naa himime? Waan Oromoo fi Oromiyaaf goote maal naa himime? Haacaaluu maatii qaba, daa'imman qaba. Maal gootaniif akka mootummaa Oromeetti? Akka mootummaa Itoophiyaatti bar namticha kaleessa afaan Amaaraa dubbatu wallisaa afaan Amaaraa dubbatuuf ilmaan isaaniitiif waa gootanii bar. Akka Oromoo fi Oromeetti maal nu gootan? Akka Islaamatti maal nu gootan yoo nuti isiniif goone malee biyya saniif? Lukkurraa haga lubbuun teenya baatutti yoo biyya saniif wareegama guddaa kafalle malee maal isin goone obbaleessoo? Mirga keessan hin dhibne, lafa teessanitti hin dhufne, qabeenya keessan isin hin saamne, nagayaan iftaanee jiraachuuf bar nuti nafxanyaaf rakkanna malee bar nafxanyaan hamtuun nu keessa jirti bar. Nafxanyaa halaalatti irraa baqannu san osoo hin taane nafxanyaa nu keessaa kana qulqulleessuun dirqama jarana kana booda. Dhugaa walitti himaa, sodaa dhiisaa. Namtichi kun sirrii hin jiru. Summiin inni facaase tun summii hamtuudha. Kana beekuu qaba Oromoo fi Oromiyaalleen. Kanaaf Islaamummaan dhaggeeffadhu. Islaamummaan lafaa fi lafee oli. Islaamummaan dhiigaa fi ruuxii oli kan hubadhu. Lubbuu oli Islaamummaan. Oromummaa dhiisi. Lubbuu oliin jee lubbuu tiyyaa oli Islaamummaan. Dhaggeeffattaa? Kanaaf Islaamummaan Oromoo fi Oromiyaallee tolchaa jirti, bareechaa jirti, guddisaa jirti. Oromoo fi Oromiyaallee akka isin nagee arkattuuf Islaamummaan nu barsiise obbaleessoo. Oromoof lafa keenya irratti, mirga keenya irratti, sabaa sablammootaaf dhugaadhaan wal dandeenye dhugarratti waliin jiraatuu fi qabsaa'u namni nu barsiise nabiyyicha ati arrabsite san Nabi Muhammad alayhi salatu maqaa arabaa hin baafatinaa jettee amantii Oromummaan amantii gadi ati jettu santuutu arraan tana eenyummaa keenya illee nu barsiise. Oromummaa keenya akka jaalannu namni barsiise nabiyyicha keenya. Fira keenya akka maxxanfannu namni barsiise nabiyyicha arabarraa dhalate sani. Namni arraan tana akka mirga keenyaaf dhaabbannu namni nu barsiise nabiyyicha arabarraa dhalate sani Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Namni biyya keenya jaalachuu irratti nu barsiise nabiyyicha arabarraa dhalate sani Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Namni ati arraan tana aangotti akka dhuftu kabajaa kanaaf sadarkaa kanaaf akka ati si jalaa callisnee siifillee ajajamnu nu taasise, sillee kabajnu nu taasise nabiyyicha keenya Muhammad alayhi salatu wasalam. Nabiyyichi keenya akka nuti daangaa sitti hin baane kan nu barsiise sani. Nabiyyichi keenya akka biyya keenya jaalannu kan nu barsiise sani. Nabiyyichi keenya akka mirga keenyaaf qabsooynu kan nu barsiise sani. Nabiyyichi keenya kiristaana akka kabajnu kan nu barsiise nabiyyicha arabarraa dhalate sani. Nabiyyichi keenya kakkasii ture obbaleessoo.
maal taate obboleessa nama guddaadhaan akkamiin summii akkanaatuun si keessaa baate yoo baate hoo gabbaa hidhiifama gaafadhu gabba hidhiifama gaafadhu kana gaa kan jennu obboleessoo Oromoo kan kiristaanaa kan waaqeffataa namticha kana dhagayaa jirtan argaa jirtan arraan tana islaama tuquun waaqeffataa tuquudha beeka islaama tuquun kiristaanaa Oromoo tuquudha beeka kanaaf waloodhaan taane namtichi kun summiidhaan iyyuu facaase summi isaa kana hamma dandeenyutti gabbaanee namu haa balaaleeffannu haa dura dhaabbannu kana kan isin jennu wanni amantii islaamaatiin nutti dhufe wanni feeteelleen if duba nun deebistu kana beeki amantii islaamaa jechuun dhiigaa fi lafaa fi lafee oli kan hubadhu dhiigaa fi lafaa fi lafee oli islaamummaan yoo islaamummaan tiyya kabajamte oromummaan kiyya kabajama afaan kiyyalleen kabajama kan hubadhu islaamummaa kiyya xureysaa oromummaan kiyya naaf haa kabajamu jechuun hin jirtu islaamummaan kiyya kabajamte oromummaan kiyyas waliin kabajama duraan dursee amantii fi oromummaa maaliif walittuu madaalsita waa walitti madaalamuun tan taamne amantii fi gosaa fi sabaa sablammummaan walitti madaalamu amantiin amantiidhaan madaalama yoo madaalamees amantii fi gandaa fi biyyaa fi sabaa sablummaa fi gosummaa walitti madaaluun sirrii miti duraan dursee amantiin isiin waa hundarraahuu ta duroomte ta walitti waa takkatti illee madaalamne qulqulluudha akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantiin gosan qabdu amantiin bifan qabdu amantiin shanyiin qabdu amantiin biyyan qabdu amantiin ta biyya hundaati tan gosa hundaati tan addunyaa guutuuti amantiin amantii fi biyyaa fi sabaa fi sablummaa fi gosummaa waliin madaaluun keetu duraan dursee akka high school irraa hin bahin nu garsiisa akka bilchiinsa hin qabne nu garsiisa namni kana addaan baafachuu dadhabe bifa kamiin Oromoo fi Oromiyaa bulchuu deema duuba namni amantii fi sabaa addaan baafachuu dadhabe walitti amantii fi saba walitti madaalu bifa kamiin biyya guddoo tana bulchuu deema duuba haaw akkamitti waan walitti madaalamne waan walitti fidamuu hin danda'amne waan dachii fi samii dhiisiti haga dachiin fi samiin addaan fagoo daran addaan fagoo wanni walitti fidduuf maali adeero amantiin islaamaa amantiin kiristaanaa haa ta'u amantii waaqeffataa haa ta'u gosaa fi sabaa fi sablummaa fi shanyii fi biyyaan hin madaalamtu amantiidhaan wal dura qabanii wal madaalchisan kanaaf dogoggora guddaa daleede ummata Oromoo gabbeetii dhiifama guddaa gaafadhu keessattuu ummata islaamaa dhiifama gaafadhu kanan callisnuuti waa hedduu isin oobsine waa hedduu isin jalaa callisne yeroo hunda ajandaa isaan nu baasan kanaaf hin dubbannu jennetu ajanduma keessa nuti hafarsinaa jennee ifirraa callisaa garuu kun waan nama callisaatii miti hojii teessan tuffannee ifirraa dubbata salphisuun jalaa callisuudha jennee isin jalaa callisaa turre callisuun keenya sodaa isiniif fakkaate callisuun keenya ifirraa akka waan dubbannu dhabnee ifirraa callisne laa ifirraa callisne mee yeroo gadi callisuu wayyaadha jenne kanaaf ummata Oromoo dhiifama gaafadhu badii guddaa hojjette yakka yoonii fi bishaan baharatti osoo madaalame jechi keessuun bishaan baharatti osoonii fi makame bahar sunii gartee summaaweeti qurxummii achi keessa jirtu sun hunda ajjeesee fixa sila jechi ati dubbatte sun innaa jecha summii ta'uu keessa jechi keessuun osoo xiqqashoo bishaan bahariitiin silaa walitti laaqame bishaan suni summaawee namaa fi bineensaa fi qurxummii bishaan keessa jiru sanillee faaleessee ajjeese sila